Egaa ashamaa harka fuune jechaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota ciroo golaadha. Egaa kabajamtoota keenya arraantan ammoo niwutirishinii yookaan faayidaa dammaa keessaa 10 qabadheetiin isiniif dhiyaadhe na hordofaan isiniin ja'a. Tokkoffaarratti maddaan qaamaa salphaatti akka fayyu taasisa jechuudha. Egaa madaa qaama keenya keessaa yookaan wanni tokko nu diree yookaan tasa kufnee yoo jiraate akka dafnee yookaan salphatti fayyinu taasisa jechuudha. Lammaffaarratti keemikaalota antioxidant jedhaman qaama keenyaaf barbaachisan of keessaa qaba jechuudha. Sadaffaarratti dhiibbaa dhiigaa gadi buusa. Afuraffaarratti madda annisaa isaa guddaadha. Shanaffaarratti sukkaarri dammaa keessaa kan biroo irraa qaamaaf gaariidha. Egaa sukkaara biroorra sukkaarri dammi keessa jiru jechuudha. Qaama keenyaaf baay'ee barbaachisa jechuudha. Ja'affaarratti fayyummaa onneef gahee guddaa qaba jechuudha yookaan gahee guddaa taphata jechuudha. Torbaffaarratti hirriba gaarii akka rafnu gargaara. Saddeettaffaarratti coomni qaama keessaa akka hin baay'anne taasisa. Sagalaffaarratti qufaan akka nurraa dhaabbatu taasisa. Kurnaffaarratti namoota allerjii qabaniif yookaan allaarjikii qabaniif gargaarsa guddaa godha jechuudha. Egaa fayyaan faayaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jecha dhumarratti laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a.